dubri nalide milli nalide yeroo naan kennine. Mee kadra kam dhibeen kun yoo si jalqabu mallattoolee garaagaraa sitti agarsiisee ture moo tasummaatti kuffisee moo haala akkamiitiin ofirratti argite? Dura mallattoo agas nama sodaachisu ittiin agarsiifne noormaaliidha miilli na hadoode na dhiise ammas na hadoode na dhiise sana booda xiqqoo ture torban booda miilli bitaa na ajajamuu dide gaafuma miilli bitaa na ajajamuu didu sa'a 2-3 booda dubri nalide milli nalide yeroo naan kennine. Garuu mallattoo akkas nama sodaachisee mana yaalaallee ittiin dhaqxu natti hin agarsiifne. Cumaani miilli lachuu nagane dafeetuma sana jala bultii irreechaa ture guyyaan suni waltajjii hojjechuu dhaabeen akkas ta'ee deebi'ee galee mana yaalaa gaafa deemu narbii jedhanii. Narbiin immoo akkuma beekamu dhukkubni isaa hamaadha dhukkubbii cimaa qaba baay'ee nama dhukkuba. Amma yaalii jireenyaa godhaniin dhukkubbii nama ta'e tokko tureetuma dugda keessa na dhukkuba malee guyyaa 20f kubbii baay'ee cinqii qabu baay'ee nama dhukkubu keessan ture ammas jarree yaalii jalqabaa naa godhaa jiru dawaan jarree naa kennani ganaa walakkeeffamne walakkaayyuu hin taane ganaa yaaliinis yaalii jalqabaati yaaliin kun hin fayya jedhaniiru abdii qaba asumatti yaalama jedhanii asumatti yaalamees immoo garuu yeroo barbaada.